السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ashama harka fuuna jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Har'a gatii meeshaa guutuu isinii himuu hedha. Haga xumuraatitti na hordofaa. Namni baay'een na gaafattanii turtanii kunoo har'a isinii fidaa jira. Gatii isaa tokko tokkoon isinii hima. Kan biraallee yoo barbaaddan na gaafachuu dandeettanii koomentii irratti barreessaa. Meeshaa aadaati. Meeshaan aadaa firee torbaa. Fireen torbaa kun 1700 fi birrii 500 jechuudha. Ashaawaan illee barbaaddan kan barbaaddan hin maraxattanii. Maashina bunaati. Maashinni bunaa sadarkaa sadii tokkoffaan 10,000 lammaffaan 6,000 sadaffaan 3,000 jechuudha. Sadarkaadhaan jira. Kunillee kidaanii shoorbaati. Kidaanii shoorbaa kun 6,500 jechuudha. Aynata barbaaddanii kararii barbaaddan. Kuni feermuuziin 5,000 fireen lamaa kun jechuudha. Wali hidhamee jira. Lamaan isaa 7,000 jechuudha. Darajaa qaba. Tokkoffaan 2,000 lammaffaan ammoo 1,800 jechuudha. Darajaa qaba. Haga darajaa sadiitiin jira. Guddina wal caaluuti. Haga sadarkaa sadiitiin jira. Sadaffaan 6,000 darajaadhaan wal caalaa. Kan biraallee kanaa gadiillee jiraachuu danda'a. Akkuma waluma caala jechuudha. Guddina isaatiin akka wal caaluun gatiin isaallee akkasuma wal caala jechuudha. Kan duratti sun 5,000 jechuudha. Fireen lamaa 5,500. Kidaaniin kunniin illee kan duuba sanniinii 5,000 kan fillafiitii kanaa 3,500 jechuudha. Kan biraallee hin jira. Kan kanniiniin addaallee hin jira. Gatiin isaa kanaa kanniiniin garaagaraa. Kan duuba sanii jechuudha. Booraa adii magaala sanii kunniin 5,000 jechuudha. Kinoo kunniin lamaan jechuudha hin jira. Kunniin sadii adii sanii waliin sadii 5,000. Kunniin lamaan ammoo 4,500 jechuudha. Kun rakabootiidha. Rakabootii Dubaayii sanii rakabootiin Dubaayii 21,500 jechuudha. Rakabootii Dubaayiiti 21,500 isaaniin kuusiillee jira. Kan darajaa sunniin inni 6,500 darajaadhaan jira. Kun ammoo rakabootiidha. Rakabootii gaafa duraa waraabee ture sanii. Rakabootiin kun 3,000 jechuudha. Kunniin siiniidha. Siiniin kunniin fireen 6,700 fireen 6 jechuudha. Firee 12 yoo ta'e herreeguu dandeettanii kan isin barbaadan hin jira. Akka isin barbaadanitti kanneen maleellee kan biraa hin jira. Anka waraabe kanneen lamaanii fireen 6,700 jechuudha. Fireen 12 3,400 ta'a. Kan barbaadan maraxachuu hin dandeettanii. Maashina juusiiti inni biraa. Maashinni juusii kun gaafa duraa viidiyoo namni baay'een bitatee jira. Nama 2-3 bitatee isarra isin waraabee jira. Inni maashinni juusiillee 3,300 jechuudha. Kan isin barbaadaniin maashinni juusii inni gurguddaan 2 xiqqaan ka bunaatiin 3 yoo barbaadan xixiqqaan 2 ta'ee guddaan tokkicha ta'ee 3,300 jechuudha maashinni juusiillee. Inni biraa saarbiisiidha. Saarbiisiin kun firee 3 walirra gurgurama. Bifa isin barbaadanii warqaan maalillee hin jira. Saarbiisiin kun ammoo 3,500 jechuudha. Kan gatiin kanaa gadiillee hin jira. Akkuma wal caalu jechuudha. Akkuma guddinni isaa wal caalutti akkasuma qannaasaa. Inni kun sirrii gurguddaadha waan ta'eef jechuudha. Kararii warqaamaallee hin jira. Kararii warqaamaa fotoo hin kaasneedhaan yoo barbaadan kararii warqaamaallee filachuu hin dandeettanii. Gatiin isaa kanaa gadi qannaasullee hin jira. Kanneenuma ta'ee wanti hunduu kanuma ta'ee wanni isaa guddinni isaa xiqqoo kanaa gadi jechuudha. Saayiziin isaa kanaa gadi qannafame jechuudha. Kan barbaadan filachuu hin dandeettanii isin. Inni gurguddaan kunniin 3,500 jechuudha. Inni biraa maashina bishaan ho'isu jechuudha. Maashina bishaan ho'isu. Maashina bishaan ho'isu. Maashinni bishaan ho'isu 1,500 deebi'ee kan sibiilaa tokko bifti isaa gurraacha tokkollee hin jira. Inni illee gatiin xiqqoo hin qannaasaa kanaa gadi garuuyyuu kanatuyyuu caala. Inni sibiilaa sun jechuudha. Kan duubni isaallee sibiilaa sun xiqqoo gatiin kanaa gadi hin qannaasaa. Inni sunillee yoo barbaadan isaanillee hin jiru jechuudha. Kinoo kunniin kan kookisiiti. Kan darajaa qabu sanniin kan kookisiin irra daraaramu. Inni kuma isinii himee jira durayyuu 6,500 isiniin jedhee jira. Kan barbaadanii maraxachuu hin dandeettanii akkana jira. Isinillee wanta biraa yoo qabaattan kanneen keessaa kan barbaadanii filattanii kan biraa kan isin barbaadan yoo jiraate illee ergattanii bitachuu hin dandeettan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kenna isinii maxxansinaa hiiqaan kanneen fakkaata. Namni baay'een na gaafattanii turtanii hiiqaa isaa gatii isaa nu beeksisi jettanii namoota baay'eetu jira. Kunillee feermuuziin duratti isinii himee jira. Irra deebi'ee isinii himaa. Firee 2 waliin ashagamee gurgurama. Firee 2 5,500 jechuudha. Kunillee maashinni keekiin uumamni keessa hojjetamu kun kanallee isin beeksisee jira. Saarbiisiidha.
isin wanta barbaaddaa yoo jiraate ka kana dhala kan isin hin waraabne yoo jiraate isinillee keessaan na dubbisuu hin dandeettanii lakkoofsa bilbilaa kiyya isinii kennaa keessaa wanta barbaaddan na gaafattanii na dubbistanii ka barbaaddan ergattan isinii bitama. Keessaan na dubbistanii wanta barbaaddan wanta isin barbaachisu ergattan isinii bitama jechuudha. Isa saarvisii kana isinitti neemne saarvisiin kunniin kan nyaataati. Kan nyaataaf nam tokko biddeenni muraan irra qophaa'usanii inni sun saaniin biddeenaan kun firii 12 darzan isaa jechuudha. Fireen 12 kun birrii 1,800 jechaadha. Fireen 12 jechuudha. Firee jaalloo barbaadanii qannasaa firee 12 garuuyyuu birrii 1,800 jechuudha. Fireen 6 ammoo birrii 900 jechuudha. Saanii buddeenaati. Isin wanta barbaaddan maratachuu hin dandeettanii lakkoofsi bilbilaa keenya duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti teelegiraamii irratti argachuu dandeessu.